eessa jirra ashaagireen akkuma beekamu tuffiin irraa qaburraa kan ka'e abboota isaanii miila jala kufee kadhachuudhaaf akka maqalee ergatee milkoofnellee milkaa'uu dhabe TDF'n harkatti darbitee salphistee galchitee quba qabnaa jechuun hundinuu quba qabna jechuudha. Yeroo tuffii hangana geessu hangana jedhamne nu tuffatee haala kanaani deemaa jirutti kan nafseen keessa hin jirre nuti maal godhuu qabna maaliif callisne uummanni hayyoonni Oromoo waan silaa godhamuu qaburratti hir'ina guddaan kun maaliif gaappiin kun agartee uumamuu barbaachise nuti maal godhuu qabna yeroo hunda nuti waan irra taasofnu tokkummaa uummata Oromoo Abdul bari dhiifamaa sidduun Abdul askee jirta sagantaan keenya sun akka itti fufuufi you think isen dhugumaan araaramuufi inni silaani araarama murni isa ergatu kun ka inni fa'amaa fi jiru kan naftanyaa kun araaramati namanu never araaramati namanu jechu murni kun araaramatti waan amanneef walii galtee haasaa siyaasaa isaanii afaan siyaasaa dubbatanii ummata kana TPLF gowwoomsuudhaaf diqqoo firaalash gochuudhaaf hafuura fudhannee yeroo waraana dhabamsiifne waraanni dhumee harkaan dhumee meeshaan harkaan dhumee diinagdeen harkaan dhumee waa takka dadhabnee yeroo kanatti wanni nu baasu maaliidha hafuura fudhannee itti qophaa'uudhaaf lammaffaa araara jennee maqaa araaratiin gara addunyaa sobuudhaan jidduu tana keessa qophaa'uu qabna maaliin jarri hafuura itti kennaan jirtu bar woboo fi TPLF hafuura itti kennaan jirtu si galaa waan isin jedhe Finfinnee seenuuf akkuma agartee xiqqoo hafe kana ashaagireen humna qabu waraana raayyaa ittisa biyyaa duraanuu dhume raawundii duraa dhume warra torban ijoollee qotee bultootaa tineejara tana wali guuree ibidda xoofe qoraan ta'an kun harka kennatan kun baqatanii galan gana akka haaraatti ijaaramuudhaaf yeroo barbaada namichi kun yeroo guddaa isa barbaachisa waraana tokko leenjiftee asoo uummanni Itoophiyaa guutuu fedhii qabaate rasaas akkatti dhahan asoo meeshaa qabaate dishqaa fi maarree fi meeshaalee gurguddaa akkatti dhukaasan barsiisuudhaaf at least baatii 3 ol isa barbaachisa jechuudha. Baatii 3 dhiisi guyyaa 3 qabu ashaagireen. Baatii 3 dhiisi guyyaa 3 dhabee jechuudha. Guyyaa kanatti uummata gartee akkuma baalee irraa ijoollee miskiintota ibidda xoofuudhaaf haadhaaf abbaa boochisaa turan kana dirqiidhaan agartee yeroo bitatee gara ibiddaa tireeningii gochuudhaaf torbaan lama at least argachuudhaaf maqaa araara jedhu kanaan dulloota United Africa Union kana maqalee ergataa jechuudha. Yeroo kana dirooniin Turkiin testi godhuudhaaf isaa gurgurte isa kennite inni seentii jechuudha. Yeroo isin seenti carraa isa dhumaa itti fayyadamuudhaaf uf qopheessu karaa waraanatiin waraana maal qabaa miti. Tineejara kana ijoollee xixiqqishoo kana walii guuree ibidda xoofuudhaaf carraa isa dhumaa akkuma jedhee gartee baangaa fi maarree fi nami qabdan shimalallee ni nafinaa kuroo Finfinnee koottaa na tiksaa jedhee gara waraanatti uummata genocide'itti labsee kana carraa isa dhumaa itti fayyadamuu barbaadaa jechuudha. Addunyaa funyaan qabatte uummanni Itoophiyaa funyaan qabate TDF fi oolan walloo keessa daansaa jirti jechuudha. Daraantaan itti ciqilfattee afaan kaa'aa jirti qamaa jirti. Lullu godhaa jirti adeero borga nama arras bulle asuma deemu jirti bar shawaroobit geettee jirti bar taay kamiseerraa shawaroobit geettee jirti jechuu jaalatanii jibbanii gara naawwaboon naannoo Oromiyaa marsee jira jechuu namichi kun yeroo bitachuudhaaf asoo isaa mijjate asoo humni TPLF kun isaa hayyame maqaa araara jedhuun prosesa dheeressan araaramni tokkoree akkanumatti arra kaanii maqalee seenanii okke tole jedhanii araaramni jechuu wayitaa hin ta'u bar maqalee erganii maqalee irraa Finfinnee deemuun torbaan fudhata dubbii ashaagiree fuudhanii achi geessuun torbaan another wiikii kaan irraa wiikii kaan inni ammoo jala kana araarama waan jedhan kana waan itti amanneef siyaasaa isaatti inni bada walaal Tigreen ammoo bar TPLF bar kana caala beetti bar reject irra goote numaa'u kana reject goote garuu plan biin isaa inni dhumaa carraan inni qabu kanaa jechu carraa tokkollee hin qabu jechu nuti yeroo dhabee humna gartee waraanaa destroy harkaa ta'ee
addunyaa funyaan qabattee addunyaa nagartee waan ta'uu deemu waan beektuuf yeroo isin lammiilee isaanii biyya irraa godaansaa Finfinnee irraa godaansaa jiran kanatti nuti maaliif usnaa? Hiriira kabahu hiriira bahu kan maallaqa kennee maallaqa gartee dhangalaasnee yeroon kun yeroo nuti maallaqa dhangalaasnee uf qabne waraana bilisummaa Oromoo humna itti goonee jaalannee osoo hin ta'in humneessinee duuba dhaabbanne hamileedha waa hundaan harka dhooyne akka miidiyaa irra tafarsu yeroo hedduu irra dubbadhe irra deddeebi'ee wannan dubbadhu maalidha? Hayyoota Oromoo qeequu wannan beekamuun lammaffaa miidiyaa Oromoo sadaffaa warra dubbii himtoota ABO waraana bilisummaa Oromooti jechuudha. Dubbii himtooti waraana bilisummaa Oromoo ardallee wanni keessaa calaqqisaa waan biraati kan achuma dhiifna jechuudha yeroon isaan geenye dubbannu. Garuu yeroo kanatti waan ta'amuu qabu irratti hir'ina guddaa qaban jechuudha. Hir'ina guddaa jaalannee osoo hin ta'in jaalatanii osoo jibbanii hir'inni isaanii tokkoffaa odeeffannoo waraanni bilisummaa Oromoo dhiiga lubbuu qaalii kennaa jiru, lafee cabsaa jiru, dhiiga dhangalaasaa jiru. Uummata Oromoo biraan uummata addunyaa biraan gahuu keessatti hir'ina guddaa qabdanii jechuudha. Addee Najaat Hamzaa ni jaalanna ni kabajna. Gurbaa dheengatti surprise nu godhe kana. Isin maal dalaydan maal nu dalaydan isin? Yoo isin miidiyaa uummata Oromoo bira dhageettii qabu irratti viidiyoo karaa tokkoon organize gootanii walitti qabamtanii karaa miidiyaatiin hafarsuu hin danda'in maal dubbii himaa jettanii isin waraana bilisummaa Oromoo bakka buutanii waan isin diaspora carraa waa hafarsuu carraa olola mootummaa kana gurra duuchuu cufuu maraachuu keessatti carraa kana ga'u qabaachaa wanni isin rafise maal? Waay wanni isin rafaa jirtaniif maalidha? Ana gartee I don't care man. Dhugaa jirtu lafa keenya uummanni Oromoo keessaa fudhatu barbaadu haa dhiisu jechuudha. Yeroo kana jedhu an jibbansa yookiin ammoo isaan balaaleffachuu miti. Ani karaa kamiinuu qaamni uummata Oromootii dalagu akka jabaatu barbaadan akka tokko ta'u barbaada jechuudha. Dhaabboleen Oromoo mataa walii qabatte dhaabbolee kamuu jalatti isinii galaami caayaa tokko jalatti mataa walitti qabatanii akka agartee saba kana bilisummaa nuti dheebonnee jirru kana nu gabaabsan barbaanna jechuudha. Nama tokko ta'ee qabsaa'etu saba kana bilisoomse jechuudha. Abbootii amantaa osoo hin jenne abbootii gadaa osoo hin jenne abbootii agartee warra hoogganoota osoo hin jenne wal ta'u barbaade jechuudha. Kanaaf hir'inni guddaan dubbii himtoota waraana bilisummaa Oromoo biyya alaa kana jirtanii jechuudha. Dalagaa dalagdan galatooma waan gaariitti jirtanii hagumna teessanii garuu gahaa miti. Waraanni bilisummaa Oromoo waraana TDF gadii miti wanni isaan hojjechaa jiran. Yeroo hunda injifannoon isaan galmeessaa jiran magaalaleen isaan to'achaa jiran waan agartee haganan jedhan Oromiyaa keessatti diina qulqulleessuu keessatti shoora guddaa taphachaa jiranii jechuudha. Waraana kanaaf hamilee akka ta'e daranuu qabsoo garteetti finiinsaniif nuti maal godhuu qabna? Dubbii himtooti ABO'dha. Akkamittiin sagalee isaanii viidiyoon haa ta'u hoogganoota waraana bilisummaa Oromoo as fidanii miidiyaa dhageettii qabu irratti akka OMN irratti fiduu. Saatalaayitiidhaan bar uummanni Oromoo yeroo kana bar neetwoorkiin hin jiru bar. Neetwoorkiin hin jiru. Bilbila argachuufiyyuu cinqaadhaa jechuudha. Yeroo kanatti miidiyaa saatalaayitii jiru akka carraatti itti fayyadamanii yeroo tiimni OMN akkanatti karaa danda'u hundaan hafarsaa jiru kanatti isin maaliif dubbii himtooti viidiyoo haa ta'u sagalee haa ta'u karaa adda addaatiin hoogganoota waraana bilisummaa Oromoo kana as baaftanii uummata Oromoo bira ga'ee gurra dhageetti sagaleen isaanii injifannoon isaanii bakki ma abdeetii waan isaan irra jiran uummata Oromoo biyya Oromiyaa keessa jiru qeerroo fi qarree Oromiyaa bira gahee uummanni Oromoo dhaamsi isaanii akka wal qunnamee walitti hidhatee hamilee ta'uudhaaf uf qopheessu akka uummanni kun uf qopheessuuf humni diinaa akka qulqullaa'aa jiru humni waraana bilisummaa Oromoo akka jabaachaa jiru maaliif godhuu dadhabdanii kana bargaafin keenya bara. Tiim OMN wanni isaan agartee komachaa jira yeroo hedduu akka dhaga'utti
odeeffannoo dhabuurraa kan ka'e odeeffannoo hir'ina gartee dubbii himtoota ABO qabanii odeeffannoo guuranii OMN kennuu dhabu nama gartee waraana bilisummaa Oromoo bakka bu'ee odeeffannoo amma kennuuf dhabu kana bar tiim OMN gartee guyyoo faawwan isaan rakkatan obboleessa kiyya guyyoon haga danda'utti guyyoo qofa osoo hin taane tiim OMN kana gartee Ameerikaa fi kana Horn Afrikaa jiru hundi isaanii waan gaarii dalagaa jiranii jechuudha. Yeroo kanatti dubbi himtooti hir'ina guddaa qabdanii dammaqa hirriba keessaa kaa Najaat Hamzaa ka hirriba keessaa dalaguu jirta garuu gahaa miti dhugaa walitti mugaariidha si galee eenyudha odaa darbii tuuyit godhu qofati gaarii miti tuuyit illee godhi nuti wanni nu barbaannu jaal marroo OMN irra dhagahuu barbaanna dhugaa rabbi hoogganaa Soddon Booroo kan naannaa Nageellatii fi naannaa Booranaaf Gujii keessa sochoosu kana gartee hanga ammatti injifannoon yookiin ammoo dalagaan isaan dalagaa jiran uummata Oromoo biran qaqqabin dhugaa rabbi dubbachuudhaaf Soddon Booroon waraana bilisummaa Oromoo kan naannawaa Finfinnee jiru ol kan diina qulqulleessuu keessatti shoora guddaa taphachaa jiran Soddon Booroodha jechuu kan naannawa godina Booranaatiif godina Gujii keessa sochootu jechuu kaleessa dheengadda godina Booranaa kan Nageellee Booranaa qabachuudhaaf akkuma funyaan jala jiran kanatti diina akka ajaa'ibaa qulqulleessaa jiranii jechuu kuni OMN bira maaliif hin geenye nuti hoogganaan Soddon Booroo dhufee OMN irratti akka dubbatu barbaanna abdeetii feena ummanni Oromoo walitti akka walitti hidhamu barbaanna yeroon kun yeroo ummanni odeeffannoo hatattamaan argatee waan waraanni bilisummaa irra jiru waraanni bilisummaa Oromoo ilaalcha maal ummataa akka qabu eessa akka jiru maalirra akka jiru ummata Oromoo bira yaada isaanii ga'e ummanni Oromoo illeen haala saniin akka itti qopheessu irratti akka hojjetan akka godhuu qaban barbaannaa jechuudha. Kun hir'ina guddaa dubbi himtootaa fi waraana bilisummaa Oromoo hooggantoota jaalmarroo irraa qabi hir'ina guddaa jira jechuudha. Wanni isin halkanii fi guyyaa dadhabdanii lubbuu keessan kennitanii dalagaa jirtan uummanni keessan hamilee isinii godhuudhaaf uummata keessan bira gahan jirtu jechuudha. Namoota muraasa daaspooraa kana keessaa sooshaal miidiyaa fayyadaman qofa jechuu kan bira gahu. Nuti ammoo wanni isin godhuu qabnu maalidha? Isinii godhuu dandeenyu maallaqaan hamileedhaan waan kana malee wanni isin godhuu dandeenyu jirtu. Uummanni Oromoo hatattamaa wanni isin godhaa jirta yoo isaan bira gahe nyaata dhugaatii diinni eessa akka jiru maal akka godhuu qabdan isin cinaa dhaabbatee hamileedhaan gargaarsa kana akka ajaa'ibatti isinii godhani kana caalaa jechuudha. Kan argachuu dhabuu keessaniin miidhaa yookiin ammoo dadhabbina keessaniin daranuu rakkoon biraa yookiin ammoo uummanni akka hamilee argatee isin gargaarreef rakkoo biraa irratti uumtanii jechuudha. Warri silaa biyya alaa jiru dubbii himtooti kun qajeellatu hubatan jechuudha. Hubachuu dhabanii waan jiru karaa kamiin uummata Oromoo bira ga'ee akkuma amma TDF ilaal TDF obboleettii argaa jirra. Wanni isaan dalagan diinallee taatu quudhuu fi qabna jechuudha. Haalli isaan itti dalagaa jiran haala nama hinaafsisu jechuudha. Maaliif warri miidiyaa haawusiin kuni halkanii fi guyyaa abdeetii waan gartee TDFin dalagaa jirtu uummata isaanii biraan gahan jechuudha. Uummata isaanii bira osoo hin taane mootummaa shororkeessanii uummata Itoophiyaalleef hamilee ta'aa jiranii jechuudha obboleessoo. Nuti kanaa ol godhuu dandeenya jechuudha. Kanaa ol godhuu dandeenya jechuudha. Miidiyaa OMN namoota 10,000 ol ilaala 8,000 9,000 miidiyaa CNNitiin garaagarummaa nuun qabnu jechuudha. Miidiyaa kana fayyadamanii godhuudhaaf rakkoo kaleessa ardhallee isin jidduu qurrama saniin deemutu isin keessa jiraachuun summiin agartee dhimma dhuunfatiin isin jidduu turte hanga ammaa saba kanaaf agartee saba kanaaf dhiisuu dhabuun keessan injifannoolee dhiigan galmeessaa jirtan kana akka uummata bira ga'ee uummanni hamilee isinii kennee qabsoo cinaan dhaabbanne daranuu goosisaa jirtanii jechuudha. Lakkaa uummata Oromoo hayyoota Oromoo jaalmarroon OMN irra dhufuu qabaa. Waraanni agartee bilisummaa Oromoo hooggantooti godinoota adda addaa kan akka Soddon Booroo dhufuu qaba OMN irra dubbachuu qaba. Guyyoon asumaan yoo dhagaye bakka seenee Soddon Booroo amma duras akka wal qunnamtii qabdan quba qabna fiduu qabdaa jechuudha. Jaalmarroollee barbaaduu qabdaa jechuudha.
rakkoon feetee yoo jiraatte irra sababa OMN irratti hirmaachuu si dhoorgu hin jiru jechuudha. Jaalmarroon baadha bara. Jaalmarroo si kabajna, si jaalanna, kootu ummata Oromootiif ummata hin qabsaa'aaf jettu kanaaf abdeetii kenna OMN irratti. Maal wanni si dhoorge? Sababaatiin OMN irra dhuftee ummata kan kee bal'aa dhaamsa sagalee tana biraan ga'uu si dhoorgeef maalidha? Addeen Najjaat Hamzaa kunoo dhuftee kennaa jirtimi. Odaa Tarbiinis OMN irra dhufuu qaba. Yoo nuti akkanatti walitti hidhannee dalagaa teenya addunyaarra yookiin diinaf mul'ifnee diina garaan gubne tokkummaa keenya yoo agarsiifne asiyaaf tokkummaa jechaa saba kanaaf qabsaa jechaa akkamitti ree bilisummaan teenya nu dhiyaatti. Uummata kanaaf qabsaa'uun akkamitta? In ta'u bar. In ta'u neebar in ta'u. Wal sobuu ta'a. Walii kolfuu ta'a. Anillee saba kanaaf akka dhuunfatti akkuma nama dubbachaa jiru saba kanaaf qabsaa, kuullee saba kanaaf qabsaa. Garuu nuti lafarratti wanni lafarratti dalagaa jiru hin jirtu jechuudha. Nama bar tokkummaa cimsatee tokko ta'ee waliif hoogganamee wal dhagahee wal kabajee jaalalaan kaayoo qabu san galmaan gahuudhaaf rakkoo xixiqqoo isaan jidduu jirtu dhiisee wal ta'etu bilisummaa san argataa jechuudha. Carraan qabnu namichi kun kufee jira yaa Oromoo lakka hayyoota Oromoo lakka mootummaa ce'umsaa kana mootummaa yoo ka ce'umsaa dhufullee taate yoo Oromiyaa independent taate ijaarachuullee barbaachise hatattamaan nuti maaltu nu barbaachisaa? Kalee akkam turre arda'ee akkam jirraa boru hoo maaltu fala? Falli maal yaa dhiiroo fala irratti dalaguun maaliif dadhabame? Waay hayyoota Oromoo dadhabnee mi'ee hayyoota Oromoo kana kan hidhaa jiru tikfachuudhaaf maaltu nu barbaachisa? Maal godhuu dandeenya? Pilaan B akka ummatatti akka ummatatti fakkeenyaaf hayyoota Oromoo gorsinee dadhabanne jechuudha. Amma boodallee ni sirraan ka jedhu an abdii takkallee irraan qabu jechuudha. Dhugaa Rabbii maaliif dadhabanne jechuudha. Namni yeroo ummanni Oromoo rakkoo keessa jiru sila amma waliin ta'in borullee wal ta'a kan jedhu carraa bareedaa kana argatee waliin ta'in boru wal ta'a kan jedhu abdiin qabu jechuudha. Tokko fi gaafa sirra turte garaagarummaa guddaa qabdi. Akka nama siyaasaa barsiisuu ka baratee xiinxalaa tokkotti waan godhamuu qabu irratti falarratti maa dalaguu dhabe. Hayyoota Oromootiif sagalee ta'uu mootummaa kanarra dhiibbaa godhuu yoo masaratti yaaman dhaqee marii godhuu osoo hin taane yeroo paarlamatti yaaman dhufee hirmaatee wanta godhuu osoo hin taane namni qondaaltota isaa Abjaawar Mahamad faan Baqqalee Garbaan faan isaa umana jalatti hidhanii ukkaamsanii gar tokko akka hin deemne waan tokko akka hin dalanne hin dubbanne taasisan mootummaa miti murni maafiyaa kun yeroo affeeru bakka hunda dhaqu ka yaada isaatu dhibbaa kennachuu hin dandeenye. Namni kuni falarratti maa dalaguu dhabe? Profeesar Mararaa Guddinaa ni kabajnaa ni jaalanna. Garuu wanni inni dalagaa jiru is 0 to 0. That's it. An akka dhuunfaa kiyyatti wanni inni dalagaa jiru amma irra jiru 0 dha. Inumaa'u Jaal Daawud Ibsaa wanni mootummaan mana jalatti dhee ukkaamsee ilmaan maatiin isaalleen akka bakka inni jiruuf waan inni irra jiru hin beekne godhee fi ni sodaata mootummaan Jaal Daawud Ibsaa. Jaal Daawud Ibsaa haala yeroo waliin deema nama bilchaataadha. Nama agartee lubbuu isaallee fi agartee agan hubadhetti dantaa qabuu miti. Waan godhamuu qabu irratti halkanii fi guyyaa ibsa inni baasaa ture santu hiisisee bar mana jalatti. Telefoon irraa muran natiin bilbilli hin jiru, connection hin jiru, mana isaa mootummaan marfee eega du'e moo hin jira namni quba qabu hin jiru jechuudha. Kana wanni mootummaan godhee fi sodaa qabu irraa kan ka'e jechuudha. Namni kun yoo du'e illee duubatti hin deebi'u jechuudha. Wanni inni haadha isaa harmee isaa mana harmeen isaa keessaa duute dheengadda irratti gubsiisee fi sodaa qabu irraa kan ka'e jechuudha si galee. Mararaa Guddinaa natiin bakka akkuma inni jedhe agartee miila jalaa ciranii hooggan miseensota isaa jalaa hidhanii waajiroota jalaa hidhanii bakka taa'e jedhanii ni ta'a waan dubbadhu jedhanii waan yookiin ammoo waan itti fakkaatu waan mootummaa qeeqaa waan uummata Oromoo yookiin immoo hamilee kakaasee qabsoo xoofaa daranuu waan agartee gadi fageenyan mootummaa faallessaa waan hin dubbannee fi dhiisan jechuudha. Bakka biyya lallee ni deema maarree ni deema Oromiyaa keessa yoo deebi'e ni ta'a qabsoo karaa nagayaatiin eegaa jira jechuu akka waan qabsoo karaa nagayaa hulaan isii banamaa jirtu jechuudha. Hulaan isii cufamtee jirti jechuudha. Dhugaa walitti himna Mararaa Guddinaa